Akkam jirtu dhaggeeffattoota oduu dhugaa kun fuula yuutuubii oduu dhugaa jedhudha. Fuula yuutuubii kanaa laayik, sheer, sabskiraayib gocha hin dagatinaa. Oduu guyyaa har'a dhaabsaniif qabanne keessatti mariin Itoophiyaadhaaf Somaaliyaa gidduutti magaalaa Ankaraatti gaggeeffamaa ture bu'aa malee goolabame. Akkasumas marsaan biraa akka itti fufuu himamee jira. Marii Itoophiyaadhaaf Somaaliyaa gidduutti Turkiyaan Ankaraatti gaggeeffamaa ture bu'aa malee goolabamuusaa himamee jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baasanii mariin marsaa lammaffaa bu'aa malee goolabamuu eeruuni. Mariin marsaa sadaffaa biyyoota lamaan gidduutti gaggeeffamuu bu'aa qabeessa ta'a jedhamee akka amanamus dubbatanii jiru. Waliigaltee handaara galaana Itoophiyaa Somaalilaand gidduutti jalqaba amajjii 2024 keessatti raawwatame hordofee Somaaliyaan tokkummaa fi birmaduu Somaaliyaa irratti dhiibbaa akka uumuu ibsuudhaan muufachuun ni yaadatama. Mariin kun rakkoo jiru furuu irratti kan xiyyeeffate ta'uunis himamee jira. Marii Ankaraatti gaggeeffame kanarratti gaggeessitoonni biyyoota lamaanii fuulleetti osoo wal hin quunnamin giddugaltummaa ministeera dhimma alaa Turkiitiin kaalaatiin gaggeeffamuu gabaafamee jira. Mariin gaggeeffamu malee qabxiileen marii maal fa'aa akka turan ministeerichi hin ibsine. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa Ahmed Fiiqeen gama isaatiin mariin marsaa lammaffaa goolabamuu eeruudhaan marii marsaa biraa achuma Ankaraatti akka itti fufus ibsamee jira. Ejjennoon Somaaliyaa ammas hin jijjiiramne jechuudhaan Ahmed karaa Tiwiitara isaanii ibsanii jiru. Leenjisaan garee Olompikii maaraatoonii obbo Gammadoo Daddafoon badhaasa maallaqa pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilawarq Zawudee kennanii fi hin fudhadhu jedhanii deebisanii jiru. Leenjisaan Gammadoo Daddafoo badhaasa maallaqa mootummaan Itoophiyaa karaa pirezidaantii Saahilawarq Zawudeetiin laatameef akka hin fudhanne achumatti dubbachuudhaan achumatti deebisanii akka ba'anis himamee jira. Maallaqni miliyoona 2 anaaf arrabsoo waan ta'eef deebisuun barbaadaa jedhanii jiru. Obbo Gammadoon kana kan jedhanii sirna badhaasa atileetota Olompikii Paarisii deebi'aniidhaaf affeerraan irbaata guyyaa kaleessaa masaraa mootummaatti edda taasifamee fi booddeedha. Leenjisaan atileet Taamiraat Tolaadhaa fi atileet Tigist Asaffaa kan ta'an Leenjisoo Daddafoon birrii miliyoona 2 dadhabbii keenya yeroo dheeraa hin gitu jechuudhaan badhaasa maallaqa birrii miliyoona 2 osoo hin fudhatin hafanii jiru jedhameera. Oduu gara biraatiin haleellaa hidhattoota faannoon jimaata akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 3 2016 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo keessatti raawwataniin lubbuun jiraattota qaamolee nageenyaa yommuu darbu maatiin hedduun buqqa'anii jiru jedhame. Haleellaa kanaanii ganda Caarruu keessatti raawwatame kanaan namoonni 20 ajjeefamuun isaanii jiraattonni dubbatanii jiru. Bulchiinsi aanaa Abbee Dongoroo obbo Katamaa Waaqumaa gama isaaniitiin qaamolee nageenyaa dabalatee namoota 8 hidhattoota faannoodhaan ajjeefamuun odeeffannoo qabanii himanii jiru. Hidhattoonni kun guyyaa jimaataa ganama sa'a 1tti osoo uummanni hirribaa hin ka'in seenuudhaan dhukaasa eegalanii kan jedhanii jiraatan aanaa Abbee Dongoroo nageenya isaaniif jecha maqaa isaanii dhoksanii kana dubbatanii jiru. Akkuma dhukaasa eegaleedhaan uummanni waan tokko osoo hin fudhatin ooyiruu boqqolloo keessa dhokate. Isa baqates kan dhaqabanii dhukaasanii battaluma ajjeesuu eegalanii jedhani. Jiraattonni ganda Caaruu fi harmee ijoollee 4 kan ta'an aadde Naasir Shee Abdallaa immoo mucaa waggaa 18 kan kutaa 8 baratu mucaa hangafaan jalaa ajjeesanii jedhanii dubbatanii jiru. Osoo nuti hirribaa hin ka'in fiigaa dhufanii warri baqatan baqatanii warri hin baqatne immoo balbaluma irratti nama baay'ee rukutanii ajjeesanii jedhanii himanii jiru. Uummata nagaa ganda Caaruu irratti fiinxaleessaatu deemee dhukaasa itti bane jechuudhaan haleellaa jimaata darbe kana ibsa bulchaa aanaa Abbee Dongoroo obbo Katamaa Waaqumaa milishaa hamma danda'u jalaa dhaabbateera jedhanii. Achirraa qaamni waraanaa poolisii waraanni wal duraa duubaadhaan bakka sana seenee sana booda dhukaasatu itti fufee. Humni jara sanaa xiqqoo iddoo garaagaraa waan wal waamanii fi humna nuti itti ergines baay'inni isaa xiqqaadha. Amma waraanni waraananii gatii kaffalanii gatii kaffalchiisaan jedhanii. Uummanni gandichaas sababa haleellaa hidhattoota kana buqqa'anii ganda ollaa
Garaaroo jedhamuu fi magaalaa Anaarratti qubachuun himamee jira. Lakkoofsi maatii haleellaa kana buqqaanis 400 ol akka ta'es dubbatamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kan kana fakkaatan turanii fuula YouTube kanaa like, share, subscribe gochuun dagatinaa oduu gara biraadhaan booddee walitti deebi'a.